Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Mata dureen keenya har'aa walqabsiistota kan jedhu yoo ta'u, mata duree kana keessattis walqabsiistota jechuun maal jechuu akka ta'e, walqabsiistonni maaliif maal akka walqabsiisan, akkasumas isaanis maal fa'i kan jedhu bal'inaan kaasnee waliin waan ilaalluuf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Walqabsiistonni jechaa fi jecha, gaalee fi gaalee, ciroo fi ciroo, himaa fi hima, keeyyataa fi keeyyata akkasumas yaadota walitti hidhuuf kan oolanidha. Walqabsiistonni barreeffama keessatti galuun faayidaa adda addaa kennu. Tajaajilli walqabsiistotaa seerluga keessatti seera afaanii eeguudhaaf kan tajaajilanidha. Akkasumas walquunnamtii yookiin walitti dhufeenya hima sana keessa jiru ifa ni taasisu jechuudha. Tajaajila isaanii irratti hundoofnee egaa walqabsiistota akkaataa armaan gadiitiin qoqqoodnee dhiyeessuu ni dandeenya. Tokko, walqabsiistota ida'ama yaadaa agarsiisan ni jiru. Walqabsiistonni kun kanneen akka kana malees fi dabalataanis akkasumas itti dabalee jechuun jedhan kun egaa walqabsiistota ida'ama yaadaa agarsiisanidha. Isaanis akkaataa itti fayyadamnu mee fakkeenyaan haa ilaallu. Fakkeenya tokkoffaa, bishaan dhugaatiif ni tajaajila. Kana malees kan jedhu egaa walqabsiistuudha. Kana malees qulqullinaaf itti fayyadamuu dandeenya. Inni biraa, tolasaa fi caalaan barattoota ciccimoodha. Fiin as keessatti walqabsiistuudha jechuudha. Tolasaa fi caalaan barattoota ciccimoo ta'uu isaanii, lachuun isaanii barattoota ciccimoo ta'uu agarsiisuudhaaf walqabsiistuudhaa fi kan galtedha jechuudha. Walqabsiistuun fi jettu. Obbo Badhaasaan midhaan garaagaraa oomishuun jireenya isaa gaggeeffata. Dabalataanis horii aannanis Obbo Badhaasaan midhaan garaagaraa oomishuun jireenya isaa gaggeeffata. Dabalataanis horii aannanis ni horsiisa. Hima jedhu kana keessatti dabalataanis kan jedhu kun walqabsiistuudha jechuudha. Hima gara olii jiruu fi hima kana walqabsiistee jechuudha. Dabalaan hojii ogummaa mukaa hojjechuun jiraata. Akkasumas hojii sibiilaas ni hojjeta jedha. Hima kana keessatti akkasumas kan jedhu egaa himoota lachuu walqabsiisuudhaa fi walitti dhufeenya isaanii agarsiisuudhaaf kan galtedha. Haala kanaatiin ida'ama yaadaa agarsiisuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Walqabsiistota yaada faallaa agarsiisan. Walqabsiistonni kunis jechoota akka garuu, ta'ullee, haa ta'u malee, immoo, ta'us, iyyuu, illee jechoonni jedhan jechoota walqabsiistuu yaada faallaa agarsiisan jechuudha. Walqabsiistuu kunniin yaada dura ibsame yookiin dubbatame tokko faallessuudhaaf kan itti tajaajilamnudha. Itti fayyadama walqabsiistota kanaa egaa fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenya tokkoffaa, karoorri kee gaariidha. Garuu galma ga'iinsi isaa shakkisiisaadha. Karoorri kee gaariidha. Garuu galma ga'iinsi isaa shakkisiisaadha. Jedha. Garuu kan jedhu yaada faallaa agarsiisuudhaaf egaa. Inni duraa karoorri kee gaariidha. Wanna poozitiivii yookiin wanna yaada san deeggaru garuu kan jettu yaada faallaa agarsiisuudhaaf kan galtedha. Yakka kana namni hin jiru jettee raawwatte. Ta'ullee waaqa sodaachuu qabda. Ta'ullee kan jettu egaa walqabsiistuu yaada faallaatii jechuudha. Guddataan barataa cimaadha. Haa ta'u malee qormaata hin dabarre. Caaltuun kubbaa miilaa taphatti. Daraartuun immoo bishaan daakti. Beekaan nama baratedha. Tolaan immoo hin baranne. Caalaan sirriitti qo'atu iyyuu qorumsa hin darbine. Egaa jechoonni kun yaada faallaa ta'uu agarsiisuudhaaf kan galanii jechuudha.
Inni sadaffaa walqabsiistota filannoo yaada agarsiisan ni jiru. Isaan kunis jechoota akka yookiin, moo, kanas ta'e sana ta'e jechoonni jedhan walqabsiistota yaada filannoo yaada agarsiisanidha jechuudha. Yaadolee kanneen keessaa filachuuf kan itti gargaaramnudha jechuudha. Yaada kennaman keessaa kan filachuudhaaf itti gargaaramnudha. Nama yookiin dhugaatii fakkeenyi tokko nyaata yookiin dhugaatii filadhu. Bishaan moo booka siif wayya? Kanas ta'e sana mo'achuun keenya hin oolu. Isas ta'e ishee naaf waami. Egaa fakkeenya kana keessatti filannoo yaadaa agarsiisuudhaaf akkaataa nuti itti fayyadamuu dandeenyu kan nu agarsiisanidha jechuudha. Inni arfaffaa walqabsiistota bu'aa agarsiisan. Walqabsiistonni kunneen jechoota akka kanaafuu, kanaaf, waan kana ta'eef, kanarraa kan ka'e, akka kanaan, haaluma kanaan walqabsiistonni jedhan kun walqabsiistota bu'aa agarsiisuuf itti gargaaramnudha. Egaa walqabsiistonni armaan oliin kunneen bu'aa gocha tokkoo waan tokko qabatee dhufu kan agarsiisudha jechuudha. Waan tokkorraa sababa tokko waan tokko ta'ee fi bu'aa isaatiin kan dhufe akkamiin akka ibsinu kan itti agarsiisuudhaaf nu gargaaranidha. Egaa fakkeenyi tokkoffaa yoo jabaatanii hojjetan malee duroomuun hin danda'amu. Kanaafuu jabaattee hojjechuu qabda. Kanaafuu kan jedhu bu'aa agarsiisuudhaaf kan galedha jechuudha. Jabaatanii hojjetan malee duroomuun hin danda'amu. Kanaafuu maal gochuu qaba jechuudha? Jabaatee hojjechuu qaba. Waggoota darban hojii kee amanamummaan hojjetteetta. Waan kana ta'eef badhaasa kana siif kenninee jirra. Namni biraa gammoojjiin baay'ee waan ho'uuf guyyaa nama dadhabsiisa. Walqabsiistoonni inni shanaffaan walqabsiistota sababa agarsiisanidha. Jechoonni kunneenis waan, sababa, erga, kanaaf, malee jechoonni jedhan jechoota sababa agarsiisanaa yaada raawwii waan tokkoof sababa ta'ee fi wanta raawwatamu sana walitti hidhe kan agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf waan machaa'eef boolla bu'ee cabe. Waan machaa'eef boolla bu'ee cabe. Ati dhufnaan malee duraan of jibbeen ture. Malee ka jedhu egaa walqabsiistuu sababaa taatee galte. Kaleessa natti hin tolle kanaaf dhufuu hin dandeenye. Erga sitti tole maaliif hafteree? Egaa as keessatti jechoonni kun sababa agarsiisuudhaaf kan galanidha. Inni ja'affaan walqabsiistota yeroo ibsanidha. Isaan kunis yommuu, hoggaa, ennaa, booda kan jedhan yeroo agarsiisuudhaa fi walqabsiistota galanidha. Yeroo gochi tokko itti raawwatame ibsuudhaaf gargaaru jechaadha. Fakkeenyaaf yommuu ani mana jiru ati dhufuu didde. Erga waareen darbee booda dhufuu dandeessa. Hoggaa manaa dhuftu qarshii naaf fidii kottu. Walqabsiistota inni torbaffaan walqabsiistota haala agarsiisanidha. Walqabsiistonni kunneen jechoota akka utuu, odoo, otoo, osoo, yoo, otoo, ta'uu baannaan jechoonni jedhan jechoota haala agarsiisuudhaaf yookiin walqabsiistota haala agarsiisuudhaaf itti gargaaramnudha. Itti fayyadama walqabsiistota kanaa fakkeenyaan yoo ilaallu tokko utuu ani jiraadhee rakkoon kun hundi hin uumamu ture. Utuu ka jedhu walqabsiistota haala agarsiisudha jechuudha. Yoo asiin dhufte ta'e sin eega. Yoo asiin dhufta ta'e sin eega. Inni osoo dhufee jiraate gaarii ture. Inni osoo dhufee jiraate gaarii ture. Walqabsiistonni egaa hundumaa
walqabsiisota akkaataa agarsiisanidha. Akkaataa waan tokko itti ta'e kan agarsiisan jechoonni kunis yookiin walqabsiisonni kunneenis walqabsiistota akka ka jedhan, waan, erga, hanga, silaa ka jedhan walqabsiistota akkaataa agarsiisan tola isaan akka gaarumaatti fiiguu hin danda'u. Isheen waan dadhabdeef hojii hin deemne. Hanga inni dhufutti mana eegi. Egaa as keessatti walqabsiistonni galan kuni walqabsiistota akkaataa agarsiisuudhaaf galanidha. Egaa walqabsiistonni biroollee ni jiru. Isaan egaa dubbisaa adda baasaa deemuu ni dandeessu. Har'aaf kan qabannee dhufne kanuma asirratti goolabnee jirra. Haga barumsa keenyaa itti aanutti wal arginutti nagaatti.